Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruutu har'a kan waliin barannu 3.3 himoota wal caalmaa sararawaa furuu kan jedhu waliin barannaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Seensarraa yookaan jiruu fi jireenya guyyaa keenyaa keessatti yeroo baay'ee wanti tokko kan isa biraa irraa guddaadha yookiin isa biraa irraa xiqqaadha jennee dubbanna. Fakkeenyaaf daa'imni tokko yoo dhibame ho'i qaama isaa 98.6 faaraanaayitii ol ta'uu danda'a. Herreega keessatti ibsamni tokko ibsama biraa irra guddaa yookiin irra xiqqaa ta'uu agarsiisuuf himoota wal caalmaatti fayyadamna jedha. Wal caaluu isaanii himoota wal caalmaatti fayyadamne jechuudha. Hojii garee 3.1 yoo ilaallu gareedhaan ta'uun barumsa armaan dura baratan irratti hundaa'uun mallattoolee wal caalmaa tarreessuun garaagarummaa isaanii irratti mari'adhaa jedha. Fakkeenyaaf garaagarummaa xaa irra guddaa 5 fi xaa irra guddaa yookiin irra xiqqaa 5 akkasumallee xaa irra xiqqaa 5 fi xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 5 gidduu jiru ibsaa jedha. Kun egaa garaagarummaa kanaa fi kana gidduu jiru maanni xaa irra guddaa 5 fi xaa irra guddaa yookiin wal qixa 5 kan jedhu kana keessatti garaagarummaa isaa maanni kuni inni jalqaba irra jiru kun jechuudha 5 osoo hin dabalatiinidha. 5 osoo hin dabalatiin kana jechuun 5tii ol jechuudha. 5tii ol kan akka 6, 7, 8 isaan kanadha jechuudha. Inni kun immoo 5 dabalatee 5tii ol warra jiran 5 dabalatee jechuudha. Wal qixa 5 jedhamti 5 dabalateeti 5tii olitti warra jiran jechuudha. Kun immoo xaa irra xiqqaa 5 kana jechuun 5tii gadi 5 osoo hin dabalatiin jechuudha kun. Xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 5 jechuun immoo 5 dabalatee jechuudha. Wal qixa 5 jedhamti irratti xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 5 kan jedhu kana irratti 5 dabalatee 5 4 3 isaan kana jechuudha. Akkasitti kan inni itti fufu jechuudha. Garaagarummaa isaan gidduu jiru kana fakkaata. Kanneen armaan gadii hima wal caalmaatiin ibsaa jedha. Xaan irra xiqqaa 7ti. Xaan irra xiqqaa 7ti. Kana maal gootu? Xaa irra xiqqaa 7ti. Akkasiin ibsitu jechuudha kana. Dachaan lakkoofsa hin beekamne tokko irraa 7 yoo hir'ifne 12 ol ta'a. Kana jechuun dachaan lakkoofsa hin beekamne tokko irraa 7 yoo hir'ifne 12 ol ta'a. Kana jechuun 2 lakkoofsa hin beekamne kana egaa xaa jennu 2 xaa irraa 2 maanni irraa 7 yoo hir'ifne jedheet 12 ol ta'a. Kana jechuun 12 ol jechuun egaa maal ta'a? Irra guddaa jennaa jechuudha. Irra guddaa 12 kana ta'a jechuudha himni herreegaa isaa. Himni herreegaa isaa kana ta'a. Hima wal caalmaatiin hima kana yeroo ibsitan hima kana jechuudha. Kun kanaatiin ibsitu jechuudha. Sadaffaan immoo sarara lakkoofsaa ijaaruun intiijaroota negatiiva 5 hamma 5 jiran ijaariitii barreessaa jedha. Kan akkamiin ijaartu egaa sarara lakkoofsaa yoo fayyadamtan handhuura as 0dha. As negatiiva 1, negatiiva 2, negatiiva 3, negatiiva 4, negatiiva 5. Maal jedha? Sarara lakkoofsaa ijaaruun intiijarii negatiiva 5 hamma 5 jiran irratti barreessaa jedha. Asii yeroo barreessan gaas 1, 2, 3, 4, 5 akkasiin barreessitu jechuudha. Sarara lakkoofsaa irratti yeroo barreessitan.
Guddattuu fi badhaatuun hima wal caalmaa torba irraa 10 xaa irra xiqqaa 32 furani. Guddattuun furmaanni isaa xaa irra xiqqaa negatiiva 2.5 jette. Eenyu? Guddattuun jechuudha. Badhaatuun furmaanni isaa xaan irra guddaa negatiiva 2.5 jette jedha. Isa kamtu eenyutu sirrii akka argate eenyutu akka dogoggore waliin ilaalla jechuudha. Isinis mee hima wal caalmaa kana furaa jedha. Eenyutu deebii sirrii deebisee xaarra kan jiru immoo akkamitti dogongorame jettanii yaaddu? Egaa akkamitti akka dogongoran ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti hima kana ni furraa. Erga furree immoo eenyu akka dogongore ilaalla. Akkamitti akka dogongoran immoo ni waliin ilaalla. Kana akkuma argitan 7 irraa 10 xaa irra guddaa irra xiqqaa 32 asitti ishiin kun negatiiva miti negatiiva 10 xaa jettu negatiiva 10 xaa irra guddaa 32 irraa 7 jettu yeroo gatii xaa barbaadan jechuudha. Maaliif torbi kun negatiivaan as darba. Sana booda negatiiva 10 xaa irra xiqqaa kana yeroo walirraa hir'isan meeqa argattu? Yeroo kana walirraa hir'isan jechuudha. Meeqa argattu? 25. Maal gootu? Kana gama lamaaniinuu negatiiva 10f hirtu. Negatiiva 10f yeroo hirtan gaa maal ta'a? Mallattoo inni as galagalee jiru kun maal ta'a? Inni irra xiqqaa ture kun yeroo negatiivaaf hirtan maal ta'a? Irra guddaa ta'a. As galagalaa jechuudha mallattoon kun. Yeroo hundayyuu akkasuma yeroo negatiivaaf hirtan gama lamaaniinuu. Yeroo negatiivaaf hirtan maal ta'a? Inni irra xiqqaa ture irra guddaa ta'a jechuudha. Kanaafuu asii 10 ni bada. Negatiivni 10 negatiiva 10 ni bada. Asii yeroo salphissan xaan asii gaa irra xiqqaa ture miti irra guddaa jettu. Irra guddaa maal ta'a kana yeroo salphissan kana jechuun gaa 25 hiruu negatiiva 10 meeqa ta'a? Negatiiva 2.5 ta'a. Kanaafuu deebichi kana ta'a. Eenyutu argate jechuudha amma asirratti? Eenyutu deebii sirrii deebise? Baarratti kan nu gaafate gaa deebii sirrii deebise badhaatutu argate jechuudha. Maal jette ishiin asitti? Xaa irra guddaa negatiiva 2.5 argatte. Egaa eenyutu deebisenne badhaatutu deebii kana sirrii argate jechuudha. Deebii isaa kan sirrii argate eenyudha? Badhaatudha. Akkamitti dogoggorame jettanii yaaddu? Akkamitti dogoggorame? Egaa yeroo tilmaamnu asitti dogoggorte. Eenyutu? Guddattuun jechuudha. Asitti kan dogoggorte fakkaate jechuudha. Maaliif yeroo negatiivaaf hirtan asii gaa negatiiva miti yeroo negatiivaaf hirtan jechuudha. Gama lamaaniinuu asii maanni 10 negatiiva 10 xaa irra xiqqaa ture miti? Irra xiqqaa 25 ture. Egaa yeroo negatiivaaf hirtan maal ta'a? Negatiivaaf hirtan gama lamaaniinuu negatiiva 10 jechuudha. Mallattoo ishiin kun as waan galagaltuuf asittidha kan ishiin dogoggorte eenyu? Guddattuun jechuudha. Isa kana irra xiqqaadhumaan kan ishiin hojjette jechuudha. Jijjiiruudha qabdi mallattoo kana. Ishiin irra xiqqaadhaan hojjettee waan kanaaf kan ishiin dogoggorte. Kanaafuu eenyu dogoggore jechuudha. Akkamitti dogoggora jettanii yaaddu jedha. Kunoo asitti dhagaa kan ishiin dogoggorte jechuudha. Furmaata himoota wal caalmaa karaaleen lamaan ibsuun ni danda'ama. Isaanis seera ijaarsa tuutaatti fayyadamuu, giraafii sarara lakkoofsaatti fayyadamuu. Karaa meeqa ibsuu dandeenya? Karaa lama ibsuu dandeenya. Furmaata himoota wal caalmaa karaaleen lamaan ibsuu dandeenya. Isaanis seera ijaarsa tuutaatti fayyadamuun, inni lammaffaa immoo giraafii sarara lakkoofsaatti fayyadamuun. Isaan kana fayyadamnee ilaalla jechuudha. Fakkeenya arfaffaa kana ilaallu. Xaa ida'uu 3 irra guddaa 0 kana yoo furru maal gootu? Kana maal fayyadamtaniitidha? Seera ijaarsa tuutaatti fayyadamuun. Seera ijaarsa tuutaatti fayyadamuun maal gootu?
xaa ida'uu sadii irra guddaa 0 jedhamtire maal gootu gama lamaaniinuu sadii irraa hir'istu jechuudha. Sadii irraa hir'istu xaa ida'uu sadii hir'isuu sadii irra guddaa 0 hir'isuu sadii jettu. Maal ta'a? Asiin kun 0 ta'a. 0 ta'a. Xaan walqixa kan yeroo walitti daatan 0 ta'u 0 ta'a jechuudha. Sadii fi negatiiva sadii yeroo walitti daatan 0 ta'a. Xaan walqixa hin taane irra guddaa jettu gaasitti. Xaan irra guddaa maal ta'a? Negatiiva sadii. Isa kana jechuudha asitti. Xaan irra guddaa negatiiva sadii ta'a. Kanaafuu tuunni furmaataa jechuudha. Tuuta furmaataa jettu. Tuuta furmaataa. Xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii. Kana jechuun xaan irra guddaa negatiiva sadii ta'a jechuudha. Tuunni furmaataa isaa xaan irra guddaa negatiiva sadii ta'a. Lakkoofsa raashinaalii sarara lakkoofsa irratti negatiiva sadii irraa gama mirgaatti jiran hundi furmaata ta'u. Kana jechuun asirratti xaan irra guddaa negatiiva sadii arganne miti. Kana jechuun negatiiva sadirraa gara mirgaatti jechuudha. Negatiiva sadirraa gara mirgaatti nu dhugoomsa jechuudha. Fakkeenyaaf negatiiva lama fudhattan gara mirgaatti kamitti kan inni argamu? Negatiiva sadirraa gara mirgaatti kan inni argamu kun asitti ilaaltan nu dhugoomsa. Maaliif negatiivni lama irra guddaa negatiiva sadiiti. Tokkos fudhachuu dandeessu. 0 fudhattan 0 irra guddaa negatiiva sadiiti ni dhugoomsa jechuudha. Lakkoofsa asii kana hundasaa ni dhugoomsa asitti argaman kana. Akkuma asirratti argitan. Fakkeenya shanaffaa ilaallu. Negatiiva 2 xaa ida'uu meeqaati? Ida'uu 4. Ida'uu 4 irra xiqqaa 6 jedha. Kana yeroo furtan firii furmaata isaa seera ijaarsa tuutaatii fi sarara lakkoofsaa irratti agarsiisi jedha. Kana seera ijaarsa tuutaatti fayyadamne yoo hojjennu negatiiva 2 xaa ida'uu 4 irra xiqqaa 6 jedhamti. Maal gootu gama lamaaniinuu negatiiva yookiin 4 irraa hir'istu jechuudha. 4 irraa hir'istu yookiin negatiiva 4 itti daatu. Kana jechuun negatiiva 2 xaa ida'uu 4 hir'isuu 4 irra xiqqaa 6 hir'isuu 4 gama lamaaniinuu negatiiva 4 itti daatu jechuudha. Kana jechuun 4 irraa hir'isuu jechuudha. Negatiiva 2 xaa kun maal ta'a? 0 ta'a. Irra xiqqaa meeqa kana yeroo walitti daatanii yeroo warraa hir'isan jechuudha. Negatiiva osoo hin taane poozitiiva 2. Poozitiiva 2. Sana booda maal gootu? Gama lamaaniinuu negatiiva 2 firtu. Yeroo kana maal taati? Negatiivaaf yeroo hirtan mallattoo ishiin kun as galagalti jechuudha. Ishii kana hin dagatinaa waan akkasii kana yeroo hojjettan. Negatiiva 2 firtu gama lamaaniinuu negatiiva 2 badaa xaan kophaatti hafa. Xaan irra guddaa negatiiva 1 ta'a. Maaliif 2 yeroo negatiiva 2 negatiiva 1 waan ta'uuf jechuudha. Kanaafuu hima kana lakkoofsi negatiiva 1 irraa gara mirgaatti jiran sarara lakkoofsaa irratti jechuudha. Hima kana nu dhugoomsa jechuudha. Hima isa kam? Hima ishii kana nu dhugoomsa. Fakkeenyaaf xaan irra guddaa negatiiva 1 mitire kan negatiiva 1 irraa gara mirgaa jiran sarara lakkoofsaa irratti. Maanni kan akka 2, kan akka 0, kan akka 1 isaan kun hima kana nu dhugoomsu. Fakkeenyaaf 0 osoo fudhattanii maanni 0 irra guddaa negatiiva 1 mitire hima kana nu dhugoomsa. As keessatti galchitanii 0 jechuudha. Negatiiva 2 0 ida'uu 4 irra guddaa irra xiqqaa 6. Kun meeqa ta'a? 0dha. Kun 0 ta'a. 4 irra xiqqaa 6ti. Nu dhugoomsee yeroo dhugoomsine dhugoomsee jira jechuudha. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan. Asitti
Gama lamaan lakkoofsa negatiiva lama yommuu hiramu mallattoon wal caalmaa ni jijjiirama. Akkuma dura isiniin jedhe egaa asitti negatiiva lamaaf yeroo hirtan gama lamaaniin negatiiva lamaaf yeroo hirtan mallattoo inni irra xiqqaa ture kun irra guddaa ta'a. Inni irra xiqqaa ture irra guddaa ta'a jechuudha. Ishii kana hin dagatinaa isiniin jedheera. Kanaafuu tuunni furmaataa maal ta'a? Ijaarsa tuutaatiin tuuta furmaataa jettu. Tuuta furmaataa walqixa xaan miseensota lakkoofsa raashinaalii kana jechuun xaan irra guddaan negatiiva tokko kana ta'a jechuudha. Tuunni furmaataa isaa. Fakkeenya jaaffaa kana haa ilaallu. Maal jedhaa? 2 xaa ida'uu 3 irra guddaa yookiin walqixa xaa ida'uu 2 kana yoo furru warreen wal fakkaatan walitti dabarsina. Kana jechuun tarmii wal fakkaatan jechuudha. 2 xaa irraa xaa irra guddaa yookiin walqixa 2 irraa 3 ta'a. Egaa xaa isa kana as yeroo dabarsitan negatiiva ta'a. 3 isa kana immoo as yeroo dabarsitan maal ta'a? 3 immoo poozitiiva ture negatiivaan as dabarsitu jechuudha. Sana booda maal gootu? Isa kana yeroo walirraa hir'isan maal ta'a? Xaa ta'a. 2 xaa hir'isuu xaa ta'a. Irra guddaa yookiin walqixa maal kuni? Negatiiva tokko. Maanni tuunni furmaataa isaa akkuma asirratti argitan tuunni furmaataa isaa walqixa xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii. Kana jechuun xaa irra guddaa yookiin walqixa negatiiva tokko akkasiin barreessitu jechuudha. Tuuta furmaataa yeroo barreessitan. Ishii kana hin dagatinaa. Ishii kana bifa kanaatiin barreessitu. Tuuta furmaataa isaa. Tuuta furmaataa jettaniiti. Erga akkasitti argattanii maal jettu? Tuuta furmaataa jechuudhaan walqixa erga jettanii mallattoo ishii kanaa fayyadamuudhaan mallattoo tuutaa fayyadamuudhaan xaan miseensa raashinaalii lakkoofsa raashinaalii kana jechuun jedhu xaan irra guddaa yookiin walqixa negatiiva tokko jettanii keessu jechuudha. Kana egaa sarara lakkoofsaa irratti immoo yeroo ibsitan lakkoofsonni raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti negatiiva tokko dabalatee gama mirgaatti jiran hundi furmaata ta'u. Kun egaa asirratti maaltu adda isa godhaa? Isa duraa faana kuni asirratti inni kuni tokko osoo hin dabalatiinidha. Tokko osoo hin dabalatiin. Maaliif otoo asitti walqixa jedhee raate xaan irra guddaa yookiin walqixa negatiiva tokko jedhee jiraate asirratti maal ta'a? Akkasitti booldi ta'a jechuudha. Hin geengata jechuudha. Asirratti geengatee hin jiru. Akkuma argitan geengatee hin jiru. Yeroo sarara lakkoofsaa irratti agarsiisan egaa tokko dabalachuusaa agarsiisa. Kun asitti geengachuunsaa bakki ka'umsaa geengachuusaa tokko dabalatee jira. Inni kun tokko osoo hin dabalatiin. Garaagarummaan isaa kanadha asirratti. Akkuma argitan inni kun tokko dabalateetidha. Tokko dabalatee gara mirgaa kan jiran tuuta furmaataa ta'u jechuudha. Tokko dabalatee kun immoo tokko irraa ka'eeti. Tokko osoo hin dabalatiin tokko irraa ka'eeti. Tokko irraa ka'ee gara mirgaa hin jiran tuuta furmaataa ta'u. Garaagarummaa isaa hubattanitti jedhee yaada. Inni kun walqixa tokko yeroo jedhu egaa xaan irra guddaa yookiin walqixa tokko negatiiva tokko. Walqixa negatiiva tokko jedhamti. Xaan irra guddaa yookiin walqixa negatiiva tokko. Kana jechuun walqixa yeroo jedhu negatiiva tokko dabalateetidha. Kun immoo asitti xaa irra guddaa negatiiva tokko. Kun egaa osoo tokko hin dabalatiin kun. Osoo tokko dabalata ta'e asitti walqixa jechuu qaba. Akkasumallee asirratti sarara lakkoofsaa irratti yeroo agarsiisan asirratti booldi gochuu qabdu. Gurraachessuu qabdu. Akkuma argitan geengessuu qabdu asitti jechuudha. Asitti immoo kun geengatee jiraare? Geengatee hin jiru jechuudha. Asitti kun geengatee jira tokko irratti jechuudha. Kun tokko dabalachuu isaa nutti agarsiisa jechuudha.
Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessaa. Fakkeenya torbaffaa moo ilaallu? Fakkeenya torbaffaa 3 xaa irraa 4 irra xiqqaa yookiin wal qixa. Kana si'echi yoo baay'iftan maal ta'a? 2 xaa hir'isuu 4 ta'a. Si'echi ishii kana 2 baay'isuu negatiiva 2 yeroo baay'isan negatiiva 4 ta'a. Sana booda tarmii wal fakkaataa walitti dabarsitu. Waan asitti 3 xaadha miti kun 3 xaadha kun asitti. Kanaafuu 3 xaa irraa 2 xaa maaliif negatiivaan as dabarti jechuudha kun. Negatiivaan as dabarti lamni xaan jechuudha. Irra guddaa yookiin wal qixa jettu. Negatiiva 4 ida'uu 4 ta'a. Maaliif asitti 4 kun negatiiva waan ta'eef jechuudha. Asiin poozitiivaan as darba. Sana booda kana yeroo walirraa hir'istan meeqa ta'a? Xaa ta'a. Xaa irra guddaa irra xiqqaa ta'uu hin taane irra xiqqaa yookiin wal qixa 0 ta'a kun. Kun asitti 0 waan ta'uuf jechuudha. Kanaafuu xaan jechuudha. Xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 0. Egaa tuuta furmaata isaa yoo ilaaltan kun asirratti kunoo xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 0dha. Ijaarsa tuutaatiin immoo tuuta furmaataa jettuudha. Tuuta furmaataa wal qixa mallattoo tuutaa akkasiin bantanii xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii. Kana jechuun xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 0 jettu. Kana egaa sarara lakkoofsaa irratti yeroo agarsiiftan lakkoofsonni raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti 0 fi bitaa 0 jiran hundi furmaata tuutaa ta'u. Egaa asirratti 0 maaliif dabalate? Wal qixa 0 waan nuun jedheef jechuudha. Xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 0. Kana jechuun 0 dabalatee 0 irraa gara bitaa warreen jiran hundi isaanii tuuta furmaataa ta'u jechuudha. 0 dabalatee. Maaliif asitti booldi godhee maaliif asitti gurraachise? Wal qixa 0 waan nuun jedheef jechuudha. Otoo asitti tuunni furmaata keenyaa xaa irra xiqqaa 0 jedhatee osoo asitti wal qixa hin qabu ta'ee asitti kun hin gurraacha'u jechuudha. Maal ta'a? Akka iddee kanaati kan inni ta'u. Akka isa kanaati kan inni ta'u. Osoo hin gurraacha'in kan inni hojjetamu jechuudha. Kanaafuu asitti wal qixa xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 0 waan nuun jedheef asitti gurraacha'e jechuudha. Gurraacha'eet gara 0 dabalateet gara bitaa warreen jiran hundi isaaniiyyuu tuuta furmaata ta'uu jechuudha. Tuuta furmaataa ta'u. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane koomentii irratti naa barreessaa. Fakkeenya 8ffaa yoo ilaallu 2 xaa ida'uu 5 irra xiqqaa yookiin wal qixa 9 jedha. Kana yoo furru 2 xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa 9 irraa 5 maaliifii 5 kana yeroo as dabarsan negatiiva ta'a. 2 xaa irra xiqqaa yookiin wal qixa meeqa kuni? 4. Kana yeroo irraa hir'istan 4 ta'a. Sana booda gama lamaaniinuu 2 firtu. Lamni lamaan badaa xaan qofaatti hafaa. Irra xiqqaa yookiin wal qixa meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu tuunni furmaataa maal ta'a? Kun akkuma asirratti argitan kitaabni keessan isin hojjeteetii jira. Kanaafuu tuunni furmaataa wal qixa xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii. Kana jechuun xaan irra xiqqaa yookiin wal qixa 2 kana ta'a jechuudha tuunni furmaataa. Kana egaa sarara lakkoofsaa irratti yeroo agarsiistan lakkoofsonni raashinaalii sarara lakkoofsaa irratti 2 fi bitaa 2 jiran hundi furmaata ta'u. Kana jechuun 2 dabalatee jechuudha. 2 dabalatee akkuma argitan 2 dabalatee gara bitaatti. Kana asitti ishii kana booldi godha. Kitaabni keessan hin dogongore asitti gurraachessaa ishii kana. Maaliifii 2 waan dabalatee jiruuf gara bitaa warri jiran lakkoofsi kun hundisaayyuu tuuta furmaataati.
Fakkeenyaaf lakkoofsa isaan asitti argaman kana fudhatanii yoo hima kana keessa galchitan isiniif dhugoomsa jechuudha. Fakkeenyaaf 0 yoo fudhattan asii jechuudha. Hundasaa yoo fudhattan isinii dhugoomsa. Hundasaa yoo fudhattan 2 dabalatee jechuudha. 2 dabalatee hundasaa lakkoofsa gara kanaa jiran gara bitaa jiran hundasaa isinii dhugoomsa. Kam hima kana 0 fudhannee ilaallu fakkeenyaaf 0 as keessa yoo galchitan 2 0 bakka xaa galchitu jechuudha. Ida'uu 5 irra xiqqaa yookiin walqixa 9. Asitti kun meeqa ta'a? Asitti kun 0dha. 5 ta'a. 5 irra xiqqaa yookiin walqixa 9. Kanaafuu asitti 5 irra xiqqaa 9 mitire nu dhugoomsa jechuudha. Kan nu dhugoomsa. Asitti silaa walqixadha hoo akkamitti irra xiqqaa kana yoo dhiisee isa kana walqixa kan jedhu gaaffii isinitti uumuu danda'a. Egaa asirratti kana yeroo dubbistan iyyuu 5 irra xiqqaa yookiin jettanii dubbistu waan ta'eef wantichi yookiin 9 jedhamtire yookiin waan ta'eef yookiin jettanii dubbistu iyyuu mitire kanarraa hubachuu dandeessu. Yookiin waan jedheef yoo walqixa ta'uu baate immoo irra xiqqaa kana ilaaltu jechuudha. Irra xiqqaa kana ilaaltaniiti kan isin formaaticha dhugoomsitan jechuudha. Hubadhu. Lakkoofsota raashinaalii A, B fi C kamiifuu A irra xiqqaa B yoo ta'e A ida'uu C irra xiqqaa B ida'uu C ta'a. Kana jechuun fakkeenya isinii fudhadhe 4 irra xiqqaa 5 miti. Lakkoofsa walqixa ta'e tokko gama lamaan yoo irratti daatan jechuudha. Mallattoo wal caalmaa kana hin jijjiiru jechuudha. Asirratti ida'uu tokko yoo jettan asiinis ida'uu tokko yoo jettan maal ta'a? Mallattoo wal caalmaa kana hin jijjiiru jechuudha. Mallattoo irra xiqqaadhumaan itti fufaa jechuudha. Asiin meeqa ta'a kuni? Asiin kun 5 irra xiqqaa meeqa ta'a? 6 ta'a jechuudha. Akkasumallee yeroo hir'istan A irra xiqqaa B yoo ta'e A hir'isuu C irra xiqqaa B hir'isuu C ta'a. Yeroo hir'istan illee mallattoo isaa hin jijjiiru jechuudha. Kana jechuun 3 fakkeenya fudhattan 3 irra xiqqaa 4 jedhamti. Gama lamaaniinuu tokko irraa hir'istan jechuudha. Maal ta'a? Mallattoo isaa hin jijjiiru. Mallattoo wal caalmaa isaa. 4 irraa tokko. Asitti maalni irra xiqqaadhamti egaa. Asittis kunis irra xiqqaadha. Kanaaf asitti kun meeqadha? 2 irra xiqqaa meeqaati? 3. Kanaafuu mallattoo wal caalmaa isaa hin jijjiiru jechuudha. Lakkoofsi isin itti daatanii fi lakkoofsi isin irraa hir'istan sun gama lamaaniinuu lakkoofsa walqixaa ta'uu qaba. Himoonni tokkoffaa lammaffaa armaan olii jalatti kennaman kun mallattoolee wal caalmaa irra guddaa yookiin walqixa irra xiqqaa yookiin walqixaa fi irra guddaafis dhugaadhaa jedha. Asirratti tokkoffaa fi lammaffaa kanarratti irra xiqqaadhaan miti kan nuti hojjenne. Irra guddaa yookiin walqixa akkasumallee irra xiqqaa yookiin walqixaafis kan biroo irra guddaadhaafis illee dhugaadha kun jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii A, B fi C kamiifuu yoo C'n poozitiivii ta'e jechuudha. A irra xiqqaa B yoo ta'e A C irra xiqqaa B C ta'a jechuudha. Yoo C'n poozitiiva ta'e jechuudha. Fakkeenya fudhannee haa ilaallu. A jechuudha.
A jaha haa jennu. A jaha haa jennu. A jaha haa jennu. Baa immoo 8 haa jennu. 8 haa jennu. Kanaafuu egaa Aan 6 jechuudha. 6 irra xiqqaa 8ti. Asirratti egaa immoo Caan immoo pozitiivii ta'uu qaba miti egaa. Caa immoo meeqaa fudhannu? 2 fudhannu. Kanaafuu 2 baay'isuu 6 irra xiqqaa 2 baay'isuu 8ti. Asitti kun meeqadha? 12 irra xiqqaa meeqaati? 16. Asitti kun nu dhugoomseera jechuudha. Asitti hima kana nu dhugoomsee jira. Kan biroo immoo yoo ilaallu A irra xiqqaa baa yoo ta'e egaa Caan asitti maal jenneerra? Pozitiiviidha jenneerra miti egaa. A irra Caa irra guddaa baa irra Caa irra guddaa ta'uu hin taane irra xiqqaadha asitti. Ishiin kun irra xiqqaadha. Irra xiqqaa kana ta'aadha. Fakkeenya yoo fudhanne 4 irra xiqqaa 6. Inni itti aanu immoo A irra xiqqaa baa yoo ta'e A irra Caa irra xiqqaa baa irra Caa ta'a. Caan gaa maal jenneerra? Pozitiiva yoo ta'edha jechuudha. Asitti egaa fakkeenya yoo fudhanne 4 irra xiqqaa 6 yoo ta'e 4 irra Caadhaan meeqaa fudhannu? 2 fudhannu. 2 irra xiqqaa 6 irra 2 kun meeqa ta'a? 4 hiruu 2 meeqadha? 2 irra xiqqaa meeqaati? Kana yoo hirtan meeqa? 3. Nu dhugoomseera moo hin dhugoomsine? Nu dhugoomsee jira jechuudha. Himoonni armaan olii kun mallattoolee wal caalmaa isaan kana irratti illee dhugaadha jechuudha. Irra guddaa yookiin wal qixa, irra xiqqaa yookiin wal qixaa fi irra guddaa irrattis dhugaadha jechuudha. Isaan kam? Himoonni asirratti hojjenne kun jechuudha. Asirratti irra xiqqaadhaan hojjenne miti isaan kanaanis dhugaadha jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii A, B fi C kamiifuu yoo Caan neegatiivii ta'e immoo jechuudha. Caan A irra xiqqaa B yoo ta'e jechuudha. C irra guddaa B Caa ta'a. Kun egaa yeroo Caan neegatiivii ta'e jechuudha. Fakkeenya fudhadheen isin ilaalaa. 4 maa fudhannu? 4 irra xiqqaa meeqaati? 6ti. 4 irra xiqqaa 6ti. Caa immoo meeqaa fudhannu? Neegatiiva 1 fudhannu. Kanaafuu maal goona? Neegatiiva 1 baay'isuu 4 maal ta'a? Irra guddaa ta'a. Irra guddaa neegatiiva 1 baay'isuu 6. Maal egaa yeroo kun egaa yeroo Caan keenyi neegatiivaati jechuudha. Caan immoo meeqa jenneerra? Neegatiiva 1 jenneerra. Asitti kun meeqa? Neegatiiva 4 irra guddaa. Asitti kun meeqa? Neegatiiva 6. Nu dhugoomseera moo hin dhugoomsine? Hin dhugoomsine, dhugoomsee jira jechuudha. Inni itti aanu immoo A irra xiqqaa B yoo ta'e A irra Caa irra guddaa B irra Caa ta'aadha. Fakkeenya fudhannee ilaallu. 4 irra xiqqaa 6. 4 irra xiqqaa 6. Caan immoo neegatiiva miti egaa. Caa meeqaa fudhannu? Neegatiiva 2 fudhannu. Maal ta'a jechuudha? Ishii kan dhugoomsuuf 4 jenna. 4 irra neegatiiva 2
irra guddaa 6 irra negatiiva 2 kun meeqadha? Negatiiva 2 irra guddaa negatiiva 3 ta'a jechuudha. Nu dhugoomeera moo hin dhugoomne? Nu dhugoomee jira jechuudha kun. Himoonni kun mallattoolee wal caalmaa irra guddaa yookiin wal qixa, irra xiqqaa yookiin wal qixaa fi irra guddaadhaafis dhugaadha. Kun asirratti irra xiqqaadhaan kan nuti ilaalle mallattoolee wal caalmaa isaan kanaafis dhugaa ta'a jechuudha. Fakkeenya salgaffaa kana ilaallu kana furii nuun jedha. Maal gootu kana? Negatiiva 5 irra guddaa 3 xaa da'uu 7 jedha. Kana maal gootu? Ishii kana akkamiin barreessuu dandeessu? 3 xaa da'uu 7 maanni irra xiqqaa negatiiva 5. Akkuma argitan inni kun kana jechuun bifa kanaatiin barreessuu dandeessu. Jechuun isa asitti as galagalee jiru kana mallattoo isa kana as galagalchitanii barreessitu. Kana jechuun gara negatiiva 5tti galagalee jira miti kun dura jechuudha. Gara negatiiva 5tti galagalee jira. Kunoo kanas kunoo gara negatiiva 5tti galagalchitu jechuudha. Mallattoo wal caalmaa kana sana booda kana ni furtu jechuudha. Isa kana furtu. Yeroo furtan kana maal ta'a? 3 xaa irra xiqqaa negatiiva 5 irraa meeqaati? 7 ta'a. Maaliif 7 yeroo as dabarsan negatiiva ta'a jechuudha. Sana booda 3 xaa irra xiqqaa meeqa kuni? 12 ta'a. Negatiiva jechuudha. Sana booda asii xaa qubaatti hambifachuuf 3 firtu asii 3 firtu. 3 badaa xaan meeqa ta'a? Negatiiva 4 ta'a. Xaan irra xiqqaa negatiiva 4. Xaan irra xiqqaa negatiiva 4 kun asitti arganneeti jirra. Sana booda maal gootu? Tuunni furmaataa jettu gaa. Tuunni furmaataa xaan miseensa lakkoofsa raashinaalii kana jechuun xaan irra xiqqaa negatiiva 4 kana ta'a jechuudha. Asitti ishii kana negatiiva godha. Kitaabni keessan asitti negatiiva gochuu qaba ture hin dogongoree. Asitti negatiiva gootu. Asitti poozitiivaan isa kaa'e kan negatiiva gootu. Kanaaf tuunni furmaata isaa kana ta'a jechuudha. Egaa hamma waliin ilaale kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun Gilgaala 3 tuqaa 3 walitti deebinaa. Nagaan naa tura.